Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota yuutuuba Khaliifaa Show yookiin tiiktookii Khaliifaa Show jedhu akkam isin nagaa qabna. Wallahi alhamdulillah irra geenne jirra. Kanaafuu bifa haaraan tiiktookii waan jalqabeeruuf isin maraa tiiktookii keessa seenatti laayik naa godhaa. Laayik na roobsame yoo isin na roobsitan akkasuma faayidaa guddaa waan argadhuuf yookiin ammoo gammadee waan tiiktookii baay'ee gadhiisuuf gammadee akkasuma tiiktookii baay'ee gadhiisa waan baay'ee gadhiisa waan ta'eef kanaafuu isin laayik na roobsaa sheer naaf godhaa. yuutuubara kiyya seenaa sabskiraayib godhaa, laayik godhaa, sheer godhaa. tiiktookii illee dagatinaa na jajjabeessaa isiniin jedhaa, isin jaaladhaa. Akkasuma deebiitii telegiraam irratti illee waan qabdan yaada qabdan na barreessaa. Ammoo yaada qabdan wanni kun bareeda akkuma itti fufi yaada qabdan kaffe haa ta'uti tiiktookii jalatti illee koomentiidhaan na barreessuu dandeettanii, yuutuuba keessa seentanii tiiktookii na barreessuu dandeettanii jechuudha. Yaada qabdan koomentii jechuudha na barreessuu dandeettan. Kanaafuu isin mara please subscribe godhaa. Waan dintuu san hin dagatinaa. Laayik illee viidiyoo sirtu laayik godhaa. Sheer naa godhaa. Maali nama kennamtu Oromoo guddisaame. Bakka kanaafuu isin mara koomentiidhaan na barreessaa yaada qabdan. Sheer subscribe naa godhaa. Bakka kanaafuu isin jaalladha galatuma. Isin mara nama ofii waan ta'eef laayik naa godhaa. Isin jaalladha. Jaalala onnee isinii qabu afaan isin maal jedhe ta'eef galatuma isiniin jedha.